akkam nagaa waliin hin jennu fayyaa qabdanii jennee fayyaa ol gaafachuun immoo dirqama yeroo dhukkuba waan taateef fayyaa qabdanii isin hundi baga wal garree wanni dubbachuu deemu waa lamarraa hin dubbadha. Wanni dubbadhu tun immoo hawaasaas taa'u kana qofa osoo hin ta'in hawaasa fooddaadhaan nu ilaalaa jiruufillee ergaa akka taatu dhaloota keenyaaf hortee nu booda dhuftuuf ergaa akka taatuuf waadhaan madda waan xiqqoo takka. Oromoo jechuun maali? Oromiyaanoo maali? Eessaa? Gaafii lamaan tana qofa. Oromoo jechuun maali? Oromiyaan eessaa? Waan jirurraa hin dubbadhu. Oromiyaan biyya. Biyya Oromooti. Oromiyaanii guddinnisii dhiifamaa deeroo. Guddinnisii kaaree kiiloomeetira 600 Oromiyaan. Oromiyaan guddinaan Faransaay, Xaaliyaan, Switzerlaandii fi Beeljiyeem yoo walitti ida'an Oromiyaa hin gahan. Biyyi afuran Awurooppaatu yoo walii ida'amtellee Oromiyaan geessu. Oromiyaan tana xiqqeessa nuti immoo biyyaa jennee falmanna. Oromiyaan tana kaabaan uummata Agaw, Amaaraa fi Tigreedhaan marfamti. Kibbaan Keeniyaa fi Soomaaliyaa uummata kibbaatiin marfamti. Bahaan Affarii fi Soomaaliidhaan marfamti. Dhihaan immoo Banishaangul, Gaambeellaa fi Suudaaniin marfamti Oromiyaan. Hanqana himachuu danda'u qaba dhaloonni keenya Oromiyaan maalii gaafa jenne jechuudha. Oromoon maalii gaafa jenne immoo Oromoon nama tokko horteen Oromoo jedhamtu tun hundinuu irraa dhufti. Inni ilma xabbooti. Oromoo haxabbooti. Xabboo, Waaqoo, Daadhii, Uttee, Bittee, Walaabu, Jillicha. Dawaarii, Oofaa, Sharaa, Haad, Rooboo, Doorii, Xabboo, Moormoor, Maamma, Warar, Waayif, Dhawdaa, Marri, Galaan, Waadaw, Shunkur, Jeebu, Battaan, Nawbaan kana biyya Allah nuuri. Nabinuu lamaak khayrat, yarat khamakleel, makleel khaanuk, anuk khaanush, anush khashiis, shiis khaadam, aadam khabiyyee, biyyeen ta bishaaniitii ija Oromoon. Bishaan san Oromoon walaabu jee yaama. Maqaa qabaaf. Bishaan san irraa addunyaan tun hundi uumamtee jee yaammata jechuudha Oromoon. Hidda qaba kala kaawwatu jechuudha Oromoo gisee jennu. Hawaasa kan Oromoon kun uummata bal'aa, uummata jireenya isaa keessatti kaalendara mataa isaa tumatee, seera mataa isaa, bulmaata mataa isaa tumatee jiraatu. Osoo addunyaan gaafa ilma namaa gabra godhattu, hagaa irratti Oromoon ni gabroome malee nama gabroonfatee hin beeku. Gabratti illee nama Oromoon lolallee yoo deebi'e yoo nama booji'e ilma godhata malee gabran godhatu. Obbaleessa jee maxxanfataa bara. Ammallee hawaasni keessa jiru obbaleessuma hinnaami. Obbaleessa jechuun yoom dhaloota qofaa obbaleessa jechuun ilma biyyaa cufa gaafa ja'an. Shantab jubbisaan faan ilma biyyaa cufa ilma namaa hundaan obbaleessa ja'a Oromoon. Wanni adda godhu kophaa jira jechuudha malee sammuu qaamaan ilmi namaa obbalee waan jirutti amana Oromoon. So fakkeenyaaf Oromoon kaalendara tumatee aduu laalee ji'a laalee guyyaa lakkaawwata. Oromoon torbaan 4 qaba. Baatiin takka guyyaa torbaan 4 qabdiimi. Torbaan duraa dhaloota ja'an. Torbaan lammeessaa addeessa ja'an. Torbaan sadeessaa goobana ja'an. Torbaan afureessaa dukkana ja'an. Torbaan afuranuu maqaa heddandee qaba Oromoo biratti. Akkasuma torbaan duraa amma dhaloota ka jennu kun guyyaa torba. Guyyaa torban kanaan torbaan ja'a Oromoon yeroo yaamu. Guyyaan torban duraa fakkeenyaaf Bitoo, Taalboojii, Buusan, Koba Jireessa, Alkaajima, Wa'inaa fi Irfi. Kan amma dhaloota ja'an Oromoon. Basa duraa, basa boodaa, carrootaa, qara salbaanaa dureetii, dullattii. Kuni torbaan lammeessaati. Addeessa ja'an. Torbaan sadeessaa qardaaduma kurbicha. Soonsa, ruruma, lumaasaa, ruwaadaa, qadaadana jeeti torbaan sadeessaati kunis. Goobana ja'an jechuudha. Torbaan afureessaa teenkii galatooma. Torbaan afureessaa dukkanaa ja'an. Qara areerii bal'oo, adulaa kormaa, adulaa jabbii, arba goobaa, geebaticha garbadeettii ja'an. Torbaan afureessuu akkasitti maqaa qabeef guyyaan tokko ha guyyaa tokkotti hin deebine halkan jiru kana hundaafuu Oromoon mataa danda'e qaba jechuudha. Maqaa danda'e qaba. Kuni dhaloota keenya qabeenya keenya kadhalli laalu jiruu fi kadhageeffatullee beekuu qaba walii dhaamuu qabnu jechuudha. Kana waan keenyaa ka jennuun nuti.
akkanatti guyyaallee addamurratti guyyaan rabbii kun illee adda ciccirama Oromoo biratti sizinallee badheessa ganna birraa fi bona je'ee yeroo afuran jechuu spring fall winter fi samara isaan jaan jechuu adda baafatee qaba kuni qarooma Oromoon duraan qabaachuu ture garsiise jechuu namni tokko an Oromoo gaafa jee Oromoon maali Oromiyaa biitiiti gaafa jee Oromiyaan eessaa himachuu danda'u qaba jechuu barbaadeeti gabaabdutti Oromoo jechuun Oromoo ni beektanii filter godhu qulqulleessuu jechuun qulqullu Oromoo jechuun qulqullu jechuun akkuma Soomaalee jechuun Soomaal irraa ilmoo jechuun miikaansa wayyaanee gaafa jettu goota jechuun afaan isaaniitti sanii qalama wayyaalee jaan Oromoo wallootiin isaan raayyaan jechuun sigalte qulqullu ni Oromeessa goja ni qulqulleessee jaa sigalte himachuu danda'uu qabna Oromoon akkaataa itti himatus beekuu qaba ani maali an Oromoo gaafaan jee Oromoo maali Oromiyaan maali waan jirurratti waa hedduu haasa'uu dandeenya fakkeenyaaf Oromiyaan qabeenya bishaan laggeen gurguddaa qabdi akka Abbayyaa Hawaas Gibee gurguddaa qabdi laggeen akka Gibee haroo qabdi haroo xixiqqishoo ammas sigalte haroolee akka Laangaanoo Abjaataa Zuwaay Haramaayaa Araaddeellee Harayaa Abataa sigalte haroolee hedduu maqaa dha'uun ni danda'ama gaarreen isii amma gaarreen akka gaara mul'ata Harargeetti argamu gaara Baatuu Baaleetti argamu gaara Gaarii Arsiitti argamu gaara Walal Wallaggeetti argamu qabeenya Oromoo gurguddaa bineensarraa akka Arbaa Leenca Qeereensa Sattawwaa Weenni Qalamee Yeeyyii Waraabessaan qabi hundinuu yeeyyiin jeedalli diimtuun Oromiyaa qofatti argamti ni beektanii kana addunyaarraa jeedalli diimtuun qabeenya Oromiyaati himachuu danda'uu qabna jechuudha alaan ala qofa osoo hin ta'in maalummaa fi beekuu waan guddaadha maaliif yeroo hedduu wanni ani jedhu maali waan beektu wallaalii waan jootana dhiyeessuu qabnu nuti wanni beeknu waan qabeenya qabnu kana waan ta'eef Oromummaan nutiif jireenya keenya waa hundi Oromummaa booda nutiif so Oromummaa tana waan madaalluun hin qabnu Oromoon wanni tokko jennuun nufis tokkorraa waan dhufee lakkaawwatuuf wantoonni amma hime kuni akka xiqqaatti waa laalamu miti namni immoo afaanitti warra as taa'ee dhageeffachuu jirus warri foddaa televizyiinaatti ilaalu jirus dhalootaaf dabarsee dhaloonni ilmaan keenya beekuu danda'u qaba waan kana Oromoon akkamii guyyaa lakkaawwataa akkamii torbaan lakkaawwataa qabeenyi isaa maali qaroomni Oromoo maali akkamitti addunyaa tana beekaa Oromoon waa hedduu jira sirna gadaa qaba Oromoon gadaa duratti sirna akkootii ture dhalaaleedhaan if bulchuu ture sirna san fixeeti bira kutee sirna gadaa fidee gadaallee oofee ilaa ammatti ittiin jira sigalte kana himuuf yeroo dheeraa fixa yeroon gabaabduudha tanaa kan namte hanqanumatti isin irraa gabaabsaa galatooma ulfaadhaa isin jedha